ajaa'ibsiisa. Akkuma gartee laaltanitti dildiloonni takkaa gartee riqichi isaan edda galgala fi gaati sa'a 24 kana keessatti caccabsanirraa dildila jaha gurguddaa ka uummanni itti fayyadamu maqaaleen isaaniis gartee akka asirratti tarreeffame kana akkuma gartee na duuba gartanitti laalaadha dildila kana gartee ono akkanatti gartee edda galgala dhoomee ture amma gaa duruuni waraanni Iraan gartee duruun dildila kanaas karaa hojiidhaatti deebisuudhaaf hojjechaa jiran. Akkuma amma duraatti yoo yaadatan hogguu isaan gartee dildiloota adda addaa kana hogguudhaan warri Iraan inumaatu gartee yeroon kannaniif daddafaniiti gartee dildila kana hunda tolchanii hojiirra deebisuudhaan amma durallee akkasitti godhanii nu garsiisanii turanii. Dildilli tokko kana hatti aanus gartee kana akkuma gartanitti isaan gartee kunoo duruun tolchuudhaaf gartee meeshaa hunda irra hayyatanii hojii isaanii itti fufanii jiran. Dildilli sadaffaadhaatis kan isin garsiisu kana kunis gartee kan gama tokko makiinaan deemtu gama kaaniin immoo makiinaan dabartu jechuudha. Kanaas gartee kun hundinuu naannuma Baandar Abbaas jaaniin kana keessa jira jechuudha. Akkasitti gartee kanaas quba qabaadhaadha. Dhugatti gartee yaanni gartee waraanni Ameerikaadhaa godhaa jiru kuni ammaan tana akka gartee oduuleen ammaan tana bahaa jirtu jettutti Ameerikaan dildila qofa odoon taane yeroo gabaabduu keessatti karaa humna elektirikaatii fi humna bikka gartee gaazetti walitti qabatan akkasumas warshaalee gaazaatii fi bikka biraatis ni haleellaa jechuudhaani miidiyaan Trump akkana jee ajaja dabarsuudhaaf deema jaaniiti irraa odeessaa jiran. So amma gaa wanni gartee Ameerikaan kana godhaa jirtuufis gabaabinatti Iraan tana haleeluu bira dabranii bikka gartee isaan rakku takkaa gartee jijjiirama uummata irratti uumuu danda'u kanaan eega godhan booda akka gartee Iraan gatteessee Ameerikatti harka kennattudha. Akka Iraan harka kennattu qofa odoon taane ammaasis akka gartee Ameerikaan barbaaddutti harka kennachuu isaaniiti. So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan oduu itti aantutti dabarraa harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaadha sheer godhaadha warreen amma dhufaa jirtan warreen gartee salaamtaa jechaa jirtanis dhiyaadhaa isiniin jenna haliillaalee Iraan biyyoottan Arabaa keessatti gartee gaggeessaa jiranitti achi dabarraa. Ilaamaan tanaa tan Ameerikaan godhaa jirturraa haasawaa jirra. So itti aansuudhaan mootummaan Iraan waraanni Iraan ajajaan waraana airspaceidha takkaa gartee airspace kan waraana qilleensaa jechuudha air force jechuudha gara biraatiin air force Iraan hagaggeessu reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa godheeti ture akka gartee ibsa isaatti nuti hamma rakkoo gartee Ameerikaan nurra gaggeessaa jirtu takkaa haleellaa Ameerikaan nurra gaggeessaa jirtu tana guutuutti hamma firraa dhaabnu lola keenya hin dhaabnu jechuudhaani ibsa miidiyaadhaaf godhee jira. Akkani jechuun maali? Lolli gartee Ameerikaan ammaan tana nurra gaggeessaa jirtu kuni lola yeroodhaati. Nuti immoo lola yeroo dheertuudhaatiif qophoonnee jirra. Haleellaalee gartee ammaan tana isaan godhaa jiran kana nuti dachaadhaani deebii godhaafi jirra jeetii haasawaa jira. Dhugumatti akkuma inni jee kana namni hedduun gartee miidiyaaleen garagaraa akka gabaasaa jiranitti Iraan akka ammarsaa tana bikka kaampiilee waraana Ameerikaadhaa itti haleelaa jirtu kanatti amma dura hin haleellee jaaniiti gartee odeessaa jira. Keessattuu biyyoottan Arabaa keessaa edda galgala United Arab Emirates, Omaanis, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan lafa tana hundatti kaampii waraana Ameerikaadhaa akka malee dhawaati jiran. Tana keessatti wanta gata gartee taniin isiniin obboleeyyan keenya qaceloo dhageeffadhaadha. Obboleeyyan keenya warra biraatii jira warra gartee xiqqoo afaan Arabaatii fi afaan wantaatii wal keessa lallaaqee oduu isiniimuutu jira. Ani viidiyoo akkasii san gartee hogguu natti ergitanii Jamaal dubbiin tun akkamii maarriidhaa jettanii gartee guna gaafattan. Gabaabinatti wanniin isinii himu oduu bikkarraa arkattan gartee mirkaneeffadha. Maaliif viidiyoo akkasii gartee hedduu natti ergitan niin harkaa ani yeroo hedduu caljeetiin bira dabra laaleetumaan bira dabra. Garuu immoo akkaataa gartee isaan isinii itti himaa jiran Iraan biyyoottan Arabaa kana keessa hogguu haleeltu gartee akka Iraan
ummata haleelaa jirtutti biyyootan arabaa kana haleelaa jirtutti godhaniiti isinitti himaa jiran. San guututti dogoggora. Okay? Qacollo dhageeffadhaa. Iiraan biyyootan arabaa kana haleelaa hin jirtu. Wanni isin godhaa jirtu akkuma gartee amma dura nu himaa turte sanitti kaampii waraana Ameerikaadhaa biyyootan arabaa keessatti jirtu tana haleelaa jirti. Takkasanii lamada bikka gartee waraanni Ameerikaadhaa qubsumatti godhatee jiru. Hoteelan bikka gartee mana jireenyaa waraana Ameerikaadhaa akkasumas naannoo jira. Naannoo adda addaa gartee bikka waraanni Ameerikaadhaa galu. Okay? Ganda waraanaa jaamee ganda beekamuutu jira. Okay? Bikka akkasiisan fa'aa ammaasis bikka gartee isaan warshaalee adda addaa itti qaban. Warshaa gartee gaazaatis haa taatu, warshaa kuusaa meeshaa waraanaas haa taatu, waan hundaa kaampii ala kaayyataniitu jira. Okay? Waan akkanaa kana haleelaa jiran malee biyyootan arabaa haleelaa hin jiran. Isin gartee immoo kunoo akkanatti ati wanni ati jettu kaampii waraanaa Ameerikaatti haleelaa jirti jechaa jirta. Garuu immoo obboleeyyan keenya warri kanaa gartee kunoo biyya gartee arabaatti haleelaa jirti jaaniiti gartee odeessaa jiran jettaniiti gartee gaafachaa jirta. Saniifuu qacellotti gartee adda baafadhaa laalaadhaan isin jechuu jira. Iiraan dhufte fadhinnaan tuni ta isaanii dhufte amata 30 oli. Garuu immoo itti qophaawaati turanii arrammoo carraa harkataniiti kaampiilee waraana Ameerikaa tana akka malee barbadeessaa jiran. Dhugaan isiniin jaa amma kaampii waraanaa tan Bahareen keessa jirtu, ta Kuweet keessa jirtu, Joordan illee akka malee haleelaa turan. Guyyaa lameen dabre kana keessatti keessaafuu eda galgalaa. Akkasuma sanitti Qataaris amma kaampii guddoo waraana Ameerikaadhaa Al-Hudaydaa akka malee haleelaa turan eda galgalaas. Okay? San hundaa gartee akkasitti qofa qabaadhaadha. Okay, namni gartee tokko isin jeeqaa jira. Na egaa isin akkanumatti. Bar ijoollee dhiphoo tanaaf isin yaadina. Irree hedduun laalle amma mana kana keessa namuma tokko dhufee gartee kanatti isin jeeqa beektanii. Nam tokkotu isin oowwisa kana dhufee isin hin jeeqin wanta hin jeeqina itti dhiisaa hin rakkatinaa fi laal irree hedduun ijoolleen akkanaatuni ijoollee gartee haadhaaf abbaa malee guddatte. Ijoollee mana barnootaa dhaquu dhiisiti cinaallee hin beekini. Barnoota arguu hin danda'an dhaga'uus hin danda'an warri akkanaa hun beektanii isin ammoo isin gartee warra akkanaa kana dhageeffattanii wanta hin jeeqina itti dhiisaa. So itti aansuudhaan wanni gartee isinii himaa jiru keessatti guddoon takka tan gartee warri Iiraan godhaa jiru kuni istiraatejii isaanii tan yeroo dheertuu itti qophaawan kana galmaan gahuudhaaf lola gartee Ameerikaa irra gaggeessuudhaaf karaa dheeraa deemuun irra hin jiru. Dursoo lola ollaa kanaati. Lola ollaa kana gartee akka fedhanitti ogguu gartee lafa hunda amma beeka kaampiin Al-Hudaydaadhaa tan Qataar keessa jirtu. Kaampii yoo xiqqaatte doolaara biliyoona 30 ol itti baasanii ijaaran. Okay? Ameerikaan irraan kaayyannee garuu meeshaaleen kaampii san horii guddaan gartee kan kaampii san jaare horii Qataarii beeka. Okay? Al-Hudaydaa horiin jaare kan Qataarii. Abbaa imirticha kan dheengadde du'e kana. Isaatu jaare odoo Ameerikaan hin gaafatin. Okay? Jaareeti Ameerikaa itti yaame. Kuno isinii ijaarree jirra hoottaadhaa jeeni mana isinii goonee jirra kaampii guddoo isinii ijaarree jirraatiti itti galaadhaa jeeniti akkasii yaamee Ameerikaa gartee kaampii tana galche. Okay? Ameerikaan amma achitti wanni isin dhabaa jirtu irra hedduun isiidhaa meeshaalee waraanaati ta'ifii isaaniitiif geeffatan. Ta gartee intelligensii tan basaasummaadhaa akkasuma san gartee tan bikka gartee kuusaa meeshaa waraanaa bikka gaazatti walitti qabatan waan akkanaa kana dhabaa jiran. Okay? Akkasuma sanitti gara kaaniin akkuma harree kun tana itti gaafatamaa waraana Ameerikaadhaa gartee kootii dur loojistikii gartee muruu qabdaa lola mo'achuudhaaf je'ee gartee kanatti sooshaal miidiyaa gubbaarratti maxxanseesanii hin jenne. Iiraanis sanuma godhaa jirti. Garuu gara addaatiin tooftaa addaatiin jechuudha. Meeshaalee isaaniittis balleessaa
akkasuma san akka gartee Ameerikaan xayyaarallee eerpoortiilee tana keessatti hin qubsiifne godhaa jiran. Haareetti gartee yoo qubsiisuu barbaadan taate eerpoortii guututti tolchuu qaban inumaa san qofallee miti beekaa. Inumaatu gartee akka isaan hulii booda as keessatti qaama ta'anii jiraachuu hin dandeenye godhaa jiran. San akkasitti gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Oduu tana keessatti oduun itti da'u takkaatu jira. Okay. Akkuma gartee ono laal bikkiin reefuun tana barbaade jinniin na jalaa fuudhe ono tana laal. Timothy Pickering jaaniin namticha kana namtichi kun gartee amata dhibba dura lola gartee istiraatejii lolaa irratti akkaataa gartee loojistikii itti muruu dandeessu. Yoo loojistikii itti murte guututti gartee lolallee akka injifachuu dandeessu jee gartee gaafa duraanii san nama barreesse jechuudha. San itti fayyadameeti gartee inninis akkaawuntii isaa gubbaa irratti barreessaa jira jechuudha. Duuba kana keessatti haleellaa edegalgala Ameerikaan Omaanitti gootee jirti jee isinii himeetiin ture. Hoteelli kuni Crown Plaza jaaniini Crown Plaza kana waraana Ameerikaatu keessa jira. Akkuma gartee lolli kun gartee hogguu eegalamu ni yaadattanii miti Febraarii fi Maarchii keessa Qataarii, Dubaayii fi Saudi Arabiyaa biyyootan kana hunda keessatti gartee waraanni Ameerikaadhaa kaampiirraa bahaniiti hoteellan ummanni keessa galu takka gartee hoteellan public hoteelii katee gartee kana keessa galaa turan. Kanneen ka Iiraan gartee yeroo jidduu lolaa sanis haleelaa turan. Arraas waraanni Ameerikaadhaa as keessa jiran hoteela gartee Crown Plaza kana kuni karaa kaaba Oomaan jira. Hormuzitti naannoo ol dhiyaatu jechuudha. Naannoo san jira achitti gartee waraanni Ameerikaadhaa as keessa jira gartee irra dhaqqabaniiti hoteela kana edegalgala haleelanii turan. Hogguu haleelan laala akka gartee hoteelli kataatti jijjiirame. Ni agartanii miti? Hoteela kana gartee kana dhawanii jiran. Ilaamaan tanaa oduun bahaa jirtu keessatti waraanni Ameerikaadhaa hamma daawanii jira jechaa jiran garuu immoo nama hanqanaa fi nama du'ees gartee wanni irraa dubbatan takkaillee nu hin jirtu garaagarummaa isaa qofaan isin garsiisuu barbaada laalaadhaa isaa gartee yeroo fayyaadhaa akkana fakkaata eega haleelame booda akkana ta'ee jira jechuudha. So akka gartee ammaan tana gaa oduun jechaa jirtutti pirezidantiin Ameerikaadhaa lola kana gartee ol kaasuu barbaada takka itti da'uu barbaada. Frequency lolaa kan ammaan tana deemaa jiru kana daranuu jabeessee itti fufuu barbaada yaaniiti oduun jalaa baatee oduun miliixee gartee gabbahaa jirti. Akkana jechuun hanga ammaan tana pirezidantiin gartee infrastructure biyyattiidhaa dildila kana haleelaa jira. Taawara gartee bikka warreen Iiraan Hormuz itti gaggeessan takkaa gartee basaasa itti godhan kana gartee haleelaa jira. Kana bira dabree ammaan tana gartee inumaatu gartee kuni lafa jalaa qaban kana hundaa'u ni haleellaa jechaa jira jechuudha. Akkana jechuun maali? Lola kana sadarkaa itti aantutti ol kaasuu jechuudha. Kanarratti mootummaan Iiraan wayii jettee jirti jeetitiin isinii himaa ture yoo yaadattan warreen gartee mana keessa jirtan akkaataa gartee mootummaan Iiraan jettee ibsa baaftetti maal jeetiin isinii himaa ture yoo Ameerikaan infrastructure keenyatti xiyyeeffattee haleeltu taate nutis biyyoottan Arabaa kana akka jirutti infrastructure isaaniiti diinaa isaan qofa haleellaa jedhanii dubbatanii jiran. Dhageessanii miti? Kana keessatti oduun eda tan baate takka ilaamaan tanaa hin mirkanoofne garuu immoo akka jedhanitti mootummaan Iiraan dildila Bahareenii fi Suudi Arabiyaa jidduu jiru. Dildila gartee haalaan guddaa bareedaa. Dildila san haleeluun ooltuu jedhanitti gartee edegalgala namni hedduun irraa haasawaa ture. Garuu ilaamaan tanaa hin mirkanoofne san haleeluu dhabuudhaas wanni gartee irraa mirkanaa'e takkaillee nu hin jiru. San gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jaa. Guyyaa haleedhaatiif dheengadda jidduu dubbii himaan dura deemaan warra Huuziidhaa haasawaa godheeti ture. Keessaafuu eega Ameerikaan Yaman
akka gartee haleelamtu takaa'u Suudi Arabiyaan eerpoortii Yaman tana akka haleeltu gargaaranii haleelte ilaamaan tana Suudi Arabiyaadha jechaa jiran malee namni hedduun akka jechaa jirutti xayyaaroonni eerpoortii Yaman haleelasan xayyaara Suudi Arabiyaatii miti yaaniiti gartee odeessaa jiran. Garuu gartee xayyaara Suudi Arabiyaatii fi xayyaarota gartee lolaa kan Ameerikaa garaagarummaa dila san hin qaban. Bikka gartee dubbiin tun itti jijjiiramtuun isinii muutaa. San ilaalchisee Ahmad Al-Huuziin haasa'u godheeti ture. Inumaatu xayyaaronni Iiraan irraa gartee warra taaziyaa dhaqee dhufe galche san uggurrii amma dura gartee nurra kaayan. Biyyoottan ollaadhaatii fi humnoottiin biraatis san cabsaniiti dhufanii nuti amma booda biyyoottan addunyaa jirurra hundattuu gartee wanni nuti dhaamsa qabnu akka isaan uggurrii tana hunda cabsanii Yaman gartee xayyaarri isaanii dhufee gartee takaa'u tajaajila nama olii gad oofuudha akka hannu je'eeti gartee haasoo godhee ture. Duba gaa odoon bikka san hin seenne dura miidiyaaleen akka gartee gabaasaa turanitti yeroo mootummaan Yaman Suudi Arabiyaa haleeluudhaaf misaayil gartee gara Suudi Arabiyaadhaa ergan xayyaaronni gartee samiirraa misaayilota san dhawee buusuudhaaf tattaafachaa ture xayyaara warra Izraa'elii jechaa jiran. Tana gartee waa xiqqollee isin himeetiin ture garuu akkas jechaa jiran akkasitti gartee quba qabaadhaa. So xayyaarri gartee dhufee Yaman dhawee san xayyaara Suudi Arabiyaati moo xayyaara Izraa'el moo xayyaarota gartee Ameerikaati nama hedduu confuse godhaa jirti dubbiin. Tanaafi gartee hogguu lolluu kun deemu jidduu lolaas akkuma yaadattanitti gartee hogguu misaayilonni garaagaraa biyya adda addaatti irraa olii gad deemuu fi diroonnan adda addaa kuni cinaanis gartee Suudi Arabiyaa kadhee cinaan kan Qatar dhee cinaan kan United Arab Emirates dhee boodarra warri Iiraan gartee hogguu laalan nuti gara sin darbine nuti abaluun dhoowine jaanii akkasitti gartee mirkaneessaniiti dubbachaa turan. Boodarra eessarraa akka dhufe gartee akka ifa ta'uuf jecha jechuudha. So amma gaa eega gartee yaaminsa itti gaafatamaan Huuziidhaa dubbate booda guyyaarraan tanaa xayyaarri Joordan. Amma gaa laala Joordanii fi Yaman nageewumaa walitti hin qaban. Maaliif keessaaf gartee magaalaan sanaa tuni warra Huuziidhaatiin gaggeeffamti. Akkasumas sanatti gartee xayyaarri Joordan ummata gartee fi'ee kunoo arraan tana sanaa galgala kana seenuun isaa kuni uggurrii nurra jirtu tana cabsee jira jechuudhaani warri gartee warri Yaman qaceellotti gartee miidiyaalee garaagaraatiin ibsachaa jiran. Akkasitti gartee quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tana eegaan isinii booda oduu itti aantu taniin gartee isinii himu reefuun tanaa inumaatu gartee miidiyaaleen garaagaraa akka gabaasaa jiranitti Zelenskiin akka jechaa jirutti nuti yeroo gabaabduu keessatti misaayila gartee Ameerikaadhaa kan Patriot misaayil kajaaniin kana jaarachuudhaaf takkaa'u tolfachuudhaaf teknoolojii guututti qabna. Inumaatu amata kana dhumarratti gartee hojiirra ooluudhaaf ta'aa je'eeti dubbatee ture. Akkasuma sanitti tooftaalee adda addaa tan gartee warri Yukureen kuni waraana isaaniitti hojii godhaa jiran kana isin himeetiin jedha. Akkana jechuun ibsa pirezidantiin Ameerikaadhaa edda galgala godhesanii fi akkasuma sanitti waan gartee warri Chaayinaadhaatis lafarratti hojjechaa jiran kanaa wajjin lolli kuni babal'achaa gartee akka deemu. Inumaatu gartee lolli Raashaadhaa fi Yukureen jidduudhaa asitti hafu qofa odoo hin taane inumaatu gartee kan Iiraanii fi Ameerikaatis babal'atee biyyoottan kun hundinuu booda lola tokko keessa gartee akka jiraachuudhaaf ta'an. Lolli kun jechuun lola addunyaadhaa sadaffaadhaati jennee amma dura haasofnee jira. Akkasitti gartee quba qabaaddaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan let's see. Dubaga itti aansuudhaan pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa Xi Jinping akkuma gartee na duba gartan kanatti guyyaa irraan tanaa ibsa bal'aa warreen AI'dhaaf AI akkanatti gartee biyyoottan garaagaraatirraa biyyoottan addunyaa hedduurraa akkasumas gartee dura deemtoonni biyyottiidhaatis dippiloomaatoonnis warreen gartee teknoolojii kaampaanii adda addaa gaggeessan qophii tanarratti hirmaataniitu turan.
qophii tana ilaalchisee yaanni guddaan gartee Xi Jinping kan haasawaa jiru yeroo ammaan tanaan nuti carraadha qabnaa carraan teenya akkaataa gartee teknoolojii AI kana itti fayyadamnee jiruu ummata keenyaa jijjiirru qofa osoo hin taane jiruu addunyaattillee akkaataa nuti itti jijjiirru kanaaf wanni kun gartee heera qabaatee dhaabni takka gartee gareen takka tan gartee AI tana AI addunyaa guutuudhaa tan gaggeessitu yoo itti ijaaramee heeratti baasanii akkasitti gartee irratti hojjetan gaariidha yaadachuu gartee irratti haasawee jira. Kuni gaa inumaa gartee AI'n kuni yeroo ammaan tanaa bikka gartee itti dhaabbatuu fi bikka gartee heeratti cabsu hunda gartee waan hin qabneef jecha inumaatu tooftaa adda addaa tolchuudhaan waan gartee namaa wajjin wal morku takkaa gartee sammuu namaa bira dabartee booda AI'tu nama caala ja'anii gartee akka yaanni adda addaa hojiirra oolee sanammaasis gara lolaatti gartee akka hin jijjiirre. Booda gartee uumaa biraatii wajjin wal morkuu waan taatuuf jecha odoo dubbiin gartee bikka san hin geenye irratti gartee heera baafnee waan kana tolchuun gaariidha waan kana dhaabuun gaariidha jennee akkasitti dhaabni gartee waan kana qofa gaggeessu addunyaa guutuudhaaf jaaramuudha qaba jeeti gartee akka yaadaatti dhiheessaa jira. Okay? Kuni gartee dhugaa yoo dubbanne waan gaariidha maaliifi wanni takka takka gartee tan ammaan tana AI'n tolchaa jiru. Tan gartee tooftaa AI'tiin namni gartee gara hojiidhaatti as baasaa jiru hedduu nama yaachisiifti hedduu nama rifachiifti. Okay? Maaliif dandeettiin AI'dha dandeettii roobaatiitii miti. Dandeettiin AI'dha dandeettii ilma namaa gartee dandeettii sammuu namaa tana caaluu qaba jedhanii waa hedduudha godhaa jiran. Kana keessatti AI'n kuni gaaffii ati gaafattuu fi waan adda adda gartee ati bilbila kee kana harka qabachuu qofaan si kana guututti hubatee si baree si daran gartee ati boruu waan akkanaa godhuudhaa deemta jechuudhaan takkaa'u gartee wanni ati yeroo hedduu jaalattu waan kana wanni ati gartee bituuf deemtus waan kana jee if dura bahee dubbachuun tuni nama hedduu rifachiisaa jirti. Okay? Nama hedduu sodaachisaa jirti. Maaliif? Teknooloojiin tuni guututti asiin baanee beekaa amma bar infraastiraakchara isii tana tolchaa jiran wanni gartee biyyootan garagaraa keessatti daataa seentarii ijaarra jaanii gartee akkanatti irratti hojjechaa jiran. Okay? Tana wajjin wal qabattee gartee daataa ummata Itoophiyaadhaa kan gartee amma dura isin hime tan mootummaan Ameerikaadhaa mootummaa Itoophiyaatti hojii walii galtee bitte tan qaamaa namaa takkaa gartee fayyaa namaa daataan san hundinuu bara. Deemee daataa seentaree kana keessatti galeeti kanarraa uummanni Itoophiyaadhaa dhukkuba akkam qabanii dhukkuba akkam dandahanii isaan kun gartee rakkoo akkamiitu nama kana fixuu danda'a waa hedduu gartee riisarchii itti gootee dhukkuba gartee isaan kana fixu itti ijaaruu ni dandeessaadha waa hedduutu as keessa jira. Okay? Tanaafi daataa seentariin kun ijaaramee daataan addunyaa kun hundinuu gartee akkana bibbitamee duba walitti gala jechuudha. Achi booda abbicha harkaa qabuutu waan fedhe itti hojjechuu danda'a jechuudha. Okay? Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Garuu yaanni gartee inni arraan tana dhiyeesse kun yaada hedduu murteessaadhaati yookaan namayyuu gartee wal jala deemee kan irratti hojjetu taate. Okay? Yeroo hedduu gartee waan abaluu nuu godhe nuti hin barbaannu jaanii gartee warreen dura dhaabbatus ni jira. Tanaatanii gidduu oduu takkatanii isin himu gareen takkatan warra Yaman Iraaq keessa jirtu. Dhaabbatoonni waraana adda addaatu gartee Iraaq keessa jira jee amma dura isin himeetiin jira. Gareen tuni guyyaa arraan tanaa ibsa ajaa'ibaa tokko baasaniiti jiran akka gartee ibsa isaaniitti nama pirezidantii Ameerikaadhaa lubbuusaa dabarse. Doolaara miiliyoona 10 ni kafallaa fi jaaniiti gartee ibsa baasanii jiran. Tunis waanuma ajaa'ibaati. Akkasuma san gartee dhageeffadha. Taniin keessa gabboo isinii ibsuu miti sun. Okay, itti aansuudhaan waan takkaa jira taniin tana islaawu isinii irraa himeetiin jira. Waa'ee gartee filannoodhaati. Dursoo odoon gartee oduu itti aantutti odoon dabarre waan takka gartee taniin yeroo biraatti isin garsiisuutu jira miti. Akkasumatti gartee naa quba qabaadhaadha. Dursoo laala akkuma gartee asirra gartanitti kuni Hormuz keessa eega gartee lolli kuni guyyaa lameen dabre kana keessatti guyyaa 15 irraa ilaa hanga guyyaa 16 akkuma gartanitti dooniileen gartee as keessa seentee bahaa jirtu.
yoo xiqqaatte dhibbeentaa 70 oliin gabbuutee jirti yaanitii odeessaa jiran. Okay? Akkana jechuun akka duraanitti dooniileen ol seentee gabbahaa hin jirtu. Inumaatu gartee jidduu lolli jabaate san akka sanitti gartee deebitee jirti yaanitii odeessaa jiran. Akkana jechuun maa jechuun gara biraatiin gaazonni as keessaa bahaa jiru hin jiru. Kana keessa gaa ikonomiin addunyaatis karaa hamatti gartee rakkoo hamtuu akka qabaachuudhaaf teessu ragaan akkaasirra gartan kana. Okay? Kana gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada.